akkamitti meeshaa kee kam godha? akkam jirtu sun kanatti beekti jaalibsa akkamitti isaafte qubata Gabaabis. Meeshaa ta'e itaan Maal jettee mee gaara mul'ataa dubbatu jira obsa. Gaara mul'ataa dubbatu. Gaara mul'ataa maal jettee? shanan yoom isaafte jaalibsa hangaaffiin qabaa Galatoomi gaaffii bareeddudha. Kuma shanan isii teessee fiffixuun arge shananuu akkasitti shanachasii hatti nyaattu kana if keessoon neexuun argen teessee wuy jecha. Maal haaltaa? Oh my god jecha. Tittolee. Bagaan laale ijaan qabaa ilaale. Maal haalta jaalala? nama tokko kan video gartee tokkina nama tokko kan video garee kinaan jee jaalibsa. Mjiyoo nyaanye gurdi naan jee qarreetti. Amma laala nama wanni isiniin jedhu isin yoo ibsishaan fuudhe waadaa nu gala yoo ibsishaan fuudhe maal baase sun kijiba guruppii keessatti. Kijiba. Jamaan jedhu. Akkatti kijibaa seemu. Gurubii waggoituu namni qabe bida akka ati walloo gaafattiin ajjeesu deemtu jettee asi jawaala amata tokko guutuu Sagalee waliin fide. Dhagaye habarsa. Laallaan namni aadii si qabu guruppii walitti godheetuma achumarraa qabatee fida. Mucaan adii keenya qabaa guruppii godhatee malee ifuma guruppii ijaareetuma ifuma gaffite si galee yoo sagaleen teenya keessa jiraatte takka barreeffamni keenya keessa jiraatte barreeffama keenyaa fi haasawaa keenya keessa Amma laali. Tani alammoo namni guruppii godhee adii wal qabu. Amma sandiisa. Okay, amma walumaa galatti rabbiin sabriif isin yaa kennu kun hoomaa miti. Yoon ibsishaan mucattii tana fuudhe maal gootan isin? Akka keessanitti. Fuudhuullee hin danda'u humnallee hin qabu. Bizinesa hin qabu. akka amma jirullee sanitti waadaa nu godhale Akka amma culullee saniin maal goota yoo inni fuudhe? Amma jirulleetu jee barara yoo ibsishaan maayikii fuudhe je. Anu surree mataa baafadhe jarraa onni nu. Yoo viidiyoon isii jiraattee dhenni. Viidiyoon sin Bilbila isaa bar dhageeffatu bilbila isaatu maal jedhe erganii fi maal taate viidiyoo harka jee gurbaanii barra viidiyoo erganii fi barra gurbaan fayyaa qabu sana. Viidiyoon bar gaafni viidiyoon harkaa baate laala hafarsoo kiyye viidiyoon gaafsa waa'ee Oromoo tan hin beektu. Jenaa malee si galtee dhalaadhaame miira keessa galanii achumaan rifattee aslii qabattee viidiyoon. Suni waa'ee Oromoo gaafa hin beekne yoo ta'e ibsishaan duratti himi. Isin deengata aboo dhaggeeffadhu waan Oromoon beekee waggaa tokko bara eegaa isiin huddumsii waggaa tokko bara eeguu dura waraaban waggaa tokko duratti hudduu isiin hin beektu ijoolleedha. Isin waraabee jaan turre. Dhagaye hafarsa dhagaye waggaa shanillee haa ta'u dhagaye waggaa shanillee haa ta'u waggaa jaallee haa ta'u intala quba shanan akkasitti fiffittu san akkam godhaa mucaan. Intala qubni shan akkasitti nyak jee seenu san. Inshaa Allah shanii miti dhageeffadhu shanii miti 15 seenu. Ibsishaan ni fuudha kana itti liqimsaa. Gaafa inni fuudha isin maal taatanii isiniin jedhu. Duuba isin harmallaa fuutanii kam gootan harmallaa qubni shan seenu ta khiyaarri seenu ta jeezarri seenu akkam gootan. Ta durbummaa qabdu argitanii isin. Ta durbummaa qabdu argitanii. Boo mucaan qacaleen sana amma faranjii dubrummaa qabdu fuudhu. Isaan durummaa faranjii durummaa qabdu fuudhu. Amma afarsoon muliraa gudduu gara Oromoo fuudha durummaa qabdiyyee. La bareedaa yu barka isin bareedaa yu barka. Anammoo waadaan isinii galu ibsishaa yoo makii dhiisee anirra deebisee meeshaa kiyya isin agarsiisa kaasee karafee miti. amma akkamitti Meeshaa kee kam godha? akkam jirtu sun kanatti beekti jaalibsa akkamitti isaafte qubata Gabaabis. Meeshaa ta'e itaan Maal jettee mee gaara mul'ataa dubbatu jira obsa. Gaara mul'ataa dubbatu. Gaara mul'ataa maal jettee? shanan yoom isaafte jaalibsa hangaaffiin qabaa Galatoomi gaaffii bareeddudha. Kuma shanan isii teessee fiffixuun arge shananuu akkasitti shanachasii hatti nyaattu kana if keessoon neexuun argen teessee wuy jecha. Maal haaltaa? Oh my god jecha. Tittolee. Bagaan laale ijaan qabaa ilaale. Maal haalta jaalala? nama tokko kan video gartee tokkina nama tokko kan video garee kinaan jee jaalibsa. Mjiyoo nyaanye gurdi naan jee qarreetti. Amma laala nama wanni isiniin jedhu isin yoo ibsishaan fuudhe waadaa nu gala yoo ibsishaan fuudhe maal agarsiisa maal taatan. Ibsishaan fuudhuu dhiisi. Isiniin kun mucaan kun deebi'ee harree baaleen fuudhu guyyoo sana fuudhudha maal ta'e gurbaate gaafii bareeda gaafatte hafarsa gaafii bareeda gaafatte jaalibsaa fi sabboonaan gaafii tana nu deebisaame yoo inni fuudhe akkam taatan akka amma cirullee gaafa maal jee
yoo ibsishaan dhaggeeffadhu yoo ibsishaan maayikii fuudhe jee ibsa munneenu koma shantam suudii wardaa erga jee dhaggeeffadhu notiisi amma waa'ee ibsishaan fuudhe tokkoffaa irratti yoo ibsishaan mixiyyoo tana fuudhe jechuudha dhaggeeffadhu fuudhuu miti yeroo dhiyoo tanaa wal dhabaniiti girrigirriin tun geenyaan walitti waa'ee dachaa wallabadiis sabboona kiyya waa'ee wallabadiis dhiyoo tanaa dhiiseeti dhageeka waadaa fi dhiyoo tana dhiise moo dhiifne jaalisa jaalisa nutti himaa waan Dhiise moo? qabu. Boo dhaggeeffadhu. Sabboona. Jaalisa dhiyoo tana dhiise moo dhiifne ibsa Sabboona ati faatee waan jette dhageesse. Ibsaan intala tana akkam fuune barteeti. Mucaa tokko jira jette obboleessa ibsaa maali jira. Aboo dhagee jaarsana nan dhageessu sabboona. Sabboona. hin dhagan Sabboona Dhagee malee maal siin ta'u. jette sabboona malee naan ta'u waan dubbiin sabboona qofaattu haa dhageeffatu malee si yoo feetan gurra qabadha. yoo na dhagee malee kamitti ati maalaanaayidha Maal taate? maalaanaayidha Ay. Sabboona Kanaaf malee gaarii mul'ataati fi afarsaan callisnee tuba taa'u jirra bara afarsaan nuti maa keessa hin jiru barsi. dhaggeeffadhaa sin dhaggeeffadhaa. Malee hin jirta itti fufi jaalala Sabboona akka ittiin haati faateedha. Mucaa tokko jira ittiin obboleessi ibsaadha. Obboleessi ibsaa tokko jira jaartii lama qaba. Baala jiraa jette makiinaa takka tiraantir qaba. Tiraantir sanii lafa qotaa jette. Yoo ibsaan intala tana dhiise mucaa jaartii lama qabu sanii maayikii kanneenaa jette. Ibsaa yoo fuudhuu baatellee sii galee. Akkasitti humna jechuudha. Akka ibsaan hin fuune tabsaa muratte jechuudha. isiin naaf fudhattee Akkam gooti? Kabataan caccabsiti. Kabata caccabsiti afarsoonni. ati baatee naaf fudhatte kale kan dheengedda miira keessa galte Kabata caccabsiti deemtu isiin hamsaan dubbii biraa deeme. Akkam godhutti duuba qabattee yoo deemtee malee qoraan guurtiif gaa deemtee laga faadeetiif haadha faateetiif. dhugaa rabbii ati baate yoo yette yoo ibsaan fuudhuu dide jette obboleessaa dhaala jette kanuma jiru dhaala jette yoo inni dide naaf fudhatte Kalaas haati faate yoo fuune nuti illee maallaqa waan qabnu irra ganneenee kanneenaaf akkam jette haaloo. maallaqa nu kana kan jiran geemii tabsiisaadha kun ayyaanuma reefaan xaliileen faan guji faamilii dursan deebisa haroon faan mijiin faan geemii tabsiisaa gurbaa kana intalarra maallaqa kaa'aa jeba hafarsoo dheengaddu hojinaa soo hin intaltee rakkoo qabdi maallaqa irra kaa'uu qabdan nuun hin jenne hafarsoo hay Sadaqaatti kadhatu yammaranii ammaas boncaa fuusisuudhaaf. Bar qorataan fitee jira dubbiidhaaf. mucaan biyya baqaa jira guutuu jennu bara Sabboona bar qorataan dubbii fitee qorataan waan jedha geesse. Abbo mucaan kunillee maqaa Oromoo nu nyaate wallahi. Anamma yeroo takka takka akka Oromoo ittiin gaddasii galte. Maal godhu dhufee ati namichi tanaa hojii gorora yaasaa bula. Yoo jaalate kuma afarsoon dheengadde joosanitti keessaan dawwalee ni kaallee godhatee maaliif hin fuune asirraa namichi tanaa hojiin gorora yaatee tarbiyaa biraan nuuf fidama. Yeroo takka takka baran ni rifadha wallahi. Yaa ilaahi ilaahi. Dubbannu mee takka nu gaafadha gaara mul'ata dubbannu takka. Mee takka dubbadda. Takka dubbannu. Dubbadhaa. Walitti haasofna jenna. Dubbadhu afarsaa dubbadhu ayyee. Ayee qorataa amma waan siin jennu nuti walitti haasofna. Nu walitti haasofna. Isin lameenis wal jalaa qaba. Naannoo sadii walitti haasofna. Ayyee wal jala. Amma gaara mul'ata ayyaana maree dhuftee fi isaan lamee hojii haasa'anii fi qorataa hojii haasa'an. Aboo Hoola. baganaaf itti ayyaanu maree anaa dhufu. Ibsaati sabboona kana akkam isin daddabne soo isin. Hai. Wahii. Amma mut godhadhu tanaa Ayyaana maree leenca qopheessitee ayyaana maree leenca qopheessitee. Qorataa fi dhageeffadha. Sabboonaaf jaalibsaan miyuutii qabadhaa yoo seera taate. Maaliif jennaan Hayyee, carraa hayyee. keessanii miyuutii qabannee miyuutii qabadhaa. Ayyaanu mareetii fi gaarri mul'ata walitti dubbadhaa naa fi qorataa walitti dubbannee. Mee usaa qaadhimaa maayikii tokko dhufee jira ka ibsaadhaa fi mixiyyoo irra wal lolanii maalirra mixiyyoo tana dhiibte inni gaafanna. Ibsaatiif deemuutii seen. Hamataa diimasanii. Mana kee jira. Hamataa diimsan. Ka mixiyyoo magaalaatti godhisan. Kakaraarra taa'ee maakii jecha viidiyoo waraabata kokka nama maraate. Hamataa maruusantu dhufe. Ayyoo. Hala. Assalamu alaikum guys. Waalaikum salaam. Mucaan nama sheekaati nama Ameerikaa taa'ee salaam alaikum jedhu isuma qofa garree. Waalaikum salaam habibi.
Magana gana fite sheekh. Laal amma jecha gaafii takka bichaa sin gaafadhaa annaa please like gaafii si gaafadhu deebii bichaa naa kennita annaa hagan geeffadhu dammoo turii yoo naasin please right. Laal. Tuin afaan Oromoo malee afaan Ingiliffaa tokkos keessa seenaa jemuun. Laa ifi tana na waliin beenu gaabibi. Okay. Mana nama guddaa jirta. Jaalibsaa tokkoffaa jaalibsaa. Tole. Bichaa si gaafadha saaba. Obboleettii Gaafadh. qabda. Obboleettii qabda. Obboleettii moo? Yaa. Hinqabu obboleettiin. Hinqabu hinqabdu. Itiriis ni qaba. Maaltu buusa? Afarsoo buuse moo jaala? Ballaan hin buufne. Obsi. Qorata fi buuse. Ballaan hin buufne. Wallahi Sun beeku warra. Hin buusu amala kiyyaan. Dhiisa fi bu'ee dhiisa. Afaan malee dubbatee darbanii kaambaanumaa darbe. Afaan inni dubbatee Abaaboo darbaaraa deebise. Ni jira miskina dhiita kabaja wokono macha numadda mucaan mataan diimaadha. Ol deebisa. mee isa jira deebisaa gaase warri gartaan hin garreeni. I don't know saaba naa like anyway. Busina sabona busina freedom of speech na jira Miti to. hooyaa fi if darbe malee tarii. Akka malee ta'e. Anaa miti like maybe nama baashii jira tokkoffaa obboleettii. Itu kena apa? Warri mau dira. Oke tim. Listen bro. Namni hundinuu muut seenaa na gaafatee itti dabarraa. Namni hundi muut qabda naaf isa malee. Maa inni beektaa Itti fufi tuwiin. jaalibsaa. Hayyee. Tokkoffaa obboleettii soo qabaatte waan akka annaabsu takka jee isaaba. Lammaffaa Laal. teelingi aboo mucaan hin jaallasi. Tuwiin dhaqee qudura gaafii si gaafadhaa itti laa. Dhaqee qudura gaafii na gaafadhu malee tuwiin gaafii si gaafadha itti himi Obboleettii qabdaa saabo. qaba. Obboleettii ta'e maal dalagaartaa beektaa saaba waan isin dalagaarta. Een beeka. Maal hojjetaa saaba. Facaafattee murataa jirti. Garbuu qamadii boqqolloo bishingaa. Bro lafa qullatti naasee saabo ibsishaa saabo yoo dhiisallee maakii namni dhiisu hin jiru saabo si galee she go above elo like. Saawwa tuwiin. No baka no inni sasati sirri jira mucaan ni maki jalata ibsan dises inni sirri jira. Waan obboleettii keetiin jaalannaa biraatiin jedhin saabo it's big deal bro si galee. Obboleessoo tuwiin dhageeffadhu. Tuwiin dhageeffadhu. Tuwiin afaan Oromoo ati isa filattee isa guddate. Tuwiin dhagayi. Tuwiin gizee takka dhiifama. Waan ammatti jette kana mucaan na dhagayii fi achi deebisii yoo qorata argite afaan Ingiliffaa kana haasaa jiraatte carraan kennaa miti. Nuti warra Ingiliffa danda'uuf. Ijoolleen hin dandeessu afaan Oromootti dubbadhu. Akkasi. If darbaa way baramaa. Nama kana Ajaa'iba qabda roo isin wallahi. No inni laari amma asirratti waan takka nagale afarsa maaltu nagale beeta. Inni adaanni kan inni taasaa jiru Inni- gara mul'ataatiif qorataan. Akkas gaa'is Maali? Maqaa kiyya maa yaama duuba? Wal harkaa walloo itti naaf afartoona afaan kana beeknaa nuti. Anis hin beeku. qorataa fi gara mul'ataatti haasaara soorii dhiifama godha. Isaa leelii tana isaa dhufenni. Guyyaa tachiin. Inni fooloo walirraa qabnu kamitti dhufe waan adibanii. Ibsa maakiin laayif irra jira jee dhufe bara suuraa ibsaa garraan. Akkasii miti. Inni kun eessa inni kun Ingiliffa inni kun Ameerikuma dhalatee please. Akkas osoo hin taane ijoollee afaan Ingiliffaa beeksisaa kun isaan biraa guyyaadhaan amma qorataa fi gara mul'ataa sana argee dhufe michaan. Jala dhufe. Duuba dubbii irraa fuudhaa akka saanaan jarri afaan walitti beekan. Bakka takkatti kamalee. Afarsoon dogoggoreen on serious note siif jecha dhufee garuu afaan waliin wallaaltanii se'a. No, ati dhaga'i gara mul'ataa dhaga'i tokkoffaa amma isin miyuutii qabadha. Allahu akbar hoolaan guddichi dhufe. Hoolaan guddichi dhufe. Komande. Adde bardo kan jabar. Adde olah. Dana bartoon nama sodaatu ni qaba. Bartoon nama sodaatu. Rumah kau boleh wallahi. Numaan komde wallahi. Ani eenyu jee kulla. Abarto. Cara nure dino mal jedhu dogu cara nure dhufe. Tarakka mi barbaadu. Waan kararra bu'ee maraatti
Ajen dhufte jedhama maal jedha. Aye, welcome. Iya, pom yuti. Karena nama kena welcome. Welcome Commander P Ranji yoga dubbatu. Maka kiyya jala nambisin ka welcome gidi eteme maka kiyya ya maka isa. Orang betul. Orang minum rakit wallahi wala tidak na tabi yarwa tanoli. Ittifufi. Masih kena gudda sabana taane biya Saudi Arabia ke sejiru welcome. Tikko atille wan qabdur ramadadu. Amma maali seete yoggo hoolaa jenne bakkuma takkatti waliin hoolaa beeytaa gaanuti. Walitti naarruwaan kanarratti maaliifi hoolaa jechuun faayidaa qabaa. Hoolaan guddaa maallaqa argachaa jirra. Tika qabamee qoy. Rakkoon qabu jechuudha. Hoolaan guddichi dhufe jira. Maa akka ta'e Commander? Wala leellabannaa fi inni kuni xiqqollee waluma jaalanna beekaa wal dadhabina malee waluma jaalanna beeyta. Beebartoo. Hafartoo. Soddaa keessaniin ta'uu deemaati. Dubartii warraa baalee takkaan jaalachaa jiraati. Alhamdulillahi rabbil alamin hoolaan qabnu baga. أول مرة أفرض جيسي أول مرة أفرض جيسي